Kanaaf warra haga ummanni keenyaa fi naannoon keenya ga'uun beeknetu warri nu keessaa eessi gammachuu naa ol ta'e gammaddanii amma geessan warra hin beeknedha. Tokko tokko amma waanuma xinnoo hojjetee daggasaa ol wal shallamaa ol. Oromiyaa keessatti ammaan booda piroojeektii abbaa barbaadee eebbisuu dandeessa. Diggisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Reefoo jiraate reeffatti maruun hin danda'ama. Hojii irra jirra, hojii jalqabne. Machiin tokko tokko jira. Machii. Kun nu balleessa. Waan xixiqqoodhaan warri waan akka waan guddaan hojjetame fakkeessitan allayyaan taane uummata keenyaaf qopheessaa jirtu. Kufaatiin taane, salphinaan taane. Hojjetame baay'ee gaariidha. Jabaadha. Itti fufi. Yoo hojii argite itti fufii jedha. Warri tokko tokko jiru amma seektaroonni tokko tokko. Akka Itoophiyaatti ikkoo tokkoffaa baanee jedhu. Meeqaffaa ba'uu barbaaddere? Meeqaffaa siif haa goonu? So warri waan xixiqqoo hojjetameen isuma tuulaa fi isuma odeessaa warri jiraachuu barbaannu dhaabaa. Piroojeektii kan eebbisnuuf nuyi kanaan dura kufaatii piroojeektii xumuruu dhabuu ture san hambisuufi. Namni martuu waan jalqabe akka xumuruufi. Kana kaayyoo isaa waan biraa miti. Nama ittiin ulfeessuudhaafis nama ittiin kabajuudhaafis miti. Nuyi wanti ittiin kabajnuuf ulfeessinu uummata Oromooti. Isaafoo ulfinaaf kabaja qabaanne immoo misooma itti fufiinsa qabuuf walirraa hin cinne mirkaneessuudha. Kanaan ifa. So kana irrattis sirreessuun nurra jiraata. Kan lammataa wantoota jalqabne kanaan immoo toof hin dagatin sirriitti fuulduratti harkaanfachuu qaba. Kallattii maraan. Maaliif nuyi addunyaadhaan dorgomuu barbaanna? Addunyaadhaan yoo dorgomne malee irguu ga'uu hin dandeenyu. Barnoonni keenya addunyaadhaan yoo dorgomne, qonni keenya addunyaadhaan yoo dorgomne, as mandara keessatti wal isnee irguu ga'uu hin dandeenyu. So mul'annii fi kaayyoon keenya kan addunyaa biraadhaan dorgomu achi keessatti dhaabbatee mul'achuu kan danda'u ta'uu danda'u tira jiraata. Gaaf sana yoo ta'e qofadha ummanni keenya ummata injifannoo itti fufiinsa ta'u qabu keessa jiraachuu kan danda'u. Yookaan immoo injifannoo akka tasaa mul'attee akka simbira masqalaa akka simbira birraa mul'attee kan baddu taati. Haala irratti kan hundooftu taati. Akkas ta'uu hin jiraatu. Warra immoo amma isaaniitiin uummata keenya ilaalanii uummata keenya gadi qabanii uummata keenya akkuma waliin hiyyeessa taanee akka jiran warra barbaadan immoo isaaniif immoo gorsa qabnaaf. Oromiyaa keessatti wanta hojjennu wanta biyyaaf hojjetamudha, waan biyyaaf ta'udha, waan hundurraa fayyadamudha. Isaas akkanatti hammachuu isaa ta'u waan qe'ee keessa jiru keessatti hojjedhaa jijjiiramaa jennaan. Wanta addaa uummata keenyaaf taasifame godhamus hin jiru. Uummanni keenya barbaadus hin jiru. Hin jiru. Garuu misooma kanaa ol ariifataa ta'e nu barbaachisa. Misooma kanaa ol qulqullina qabutu nu barbaachisa. Misooma kanaa ol baay'ina qabutu nu barbaachisa. Dhugaadha. Bajanni mootummaa naannoo keenyaa guddateera. Galiin mootummaa naannoo keenyaa guddateera. Dhugaadha. Caasaan kan hojjeteera. Kan eenyumtuu naalu. Garuu hangi Oromiyaa kanaa miti. Misoomni sila gaafatamaa ture hundumtuu yoo galiin hin sassaabamne isaa dhufee hojjetama. Galiin waggoottan darban guddinni galii waggoottan darban argamsiisne dhugaadha. Baay'ee abdii namatti tola. Garuu potenshaal Oromiyaa kanaa miti. Dinagdee guddaa qabna nuyi. Humna guddaa qabna nuyi.
humni guddaan kun immoo humna sirriitti kan jijjiiramu yoo galiin funaaname qofa. Misoomonni sira kaafne kun hundumtuu deebii argachuu kan danda'an yoo galiin sadarkaa barbaadamutti guddate qofa. Dhugaadha biiliyoona 16 irraa biiliyoona 100 fooyyedoo 20 biiliyoona 200 hin geenye yeroo jedhamu laphee namatti waa dhugaadha. Ho'isuunis waa namarraa akka kootiin ofii wayii baafatan akka nama taasisuu danda'a. Garuu potenshaala Oromiyaa faana humna Oromiyaa faana baay'ee xiqqaadha. Bajan nama guddaa fakkaatu kun Oromiyaadhaaf baay'ee xiqqaadha. Maaliif naannoo guddaadha, biyya guddaadha, uummata bal'aadha. Rakkoo baay'ee qabna. Misooma dafnee fiduu qabnutu jira. Kanaaf akka fakkeenyatti isa kaasee malee seektara hundarratti hojii jalqabanii fi bu'aa amma tokko argamaniin of gowwomsuu fi dogoggoran taane keessatti kufuun hin barbaachisu. So hojiin keenya ammas ariitii irratti rakkoo qaba. Baay'ina irratti rakkoo qaba. Qulqullina irratti rakkoo qaba. Kana karaa sirreessuu danda'uun misooma keenya hoogganu, piroojektota keenya hoogganuun nurraa eegama. Uummanni keenya amma misooma sila kaasaa turtaniittu. Misoomni kaastan hundumtuu hin barbaachisu. Garuu akkuma humna qabnuu fi hamma humna qabnuuni kan deemuu dandeenyu. Humni keenya maaliin? Humna sadaniin hojjennaa jennee jirra. Tokko humna walooti. Lammaffaan humna bajeta mootummaati. Sadaffaan humni fayyadamu humna badhaadhina maatiiti. Humnoota sadan kanaan yeroo ilaallu hanga tokko bajeta mootummaa fi humna waloo irratti jijjiiramni namni tokko dhufeera. Badhaadhina maatii fayyadamuu irratti ammas baay'ee nu hafa. Badhaadhinni maatii irratti humna badhaadhina maatii bu'aa qabeessa ta'uu kan dadhabeef uummanni keenya sadarkaa barbaadamutti intarpanarii hin taane gana. Ammas waanuma argate sanarraa waan xixiqqoo qusatee waa xiqqoo nyaatee maraammartoo san keessa uummata jiru waan ta'eef humna badhaadhina maatii sana qixaan fayyadamnee qixaan humni sun jijjiirama bu'uuraa fidaan jiru. Dhugaadha tajaajilli lammummaa biiliyoona 100 ol raawwachuu salphaa miti. Manneen barnoota bu'uura boruu hin jirre waan jedhamurraa kaanee manneen barnoota bu'uura boruu 15,000 ol dhaqqabuun raajiidha. Uummata raajii hojjetedha uummanni kun. Humna walootti gargaarameera. Garuu sadarkaa maatiitti maatiin ijoollee isaa akkaataatti barsiisuu qabu, akkaataatti cimsuu qabu, akkaataatti nyaachisuu qabu, akkaataatti guddisuu qabu irratti jijjiiramni dhufu taanaan dhaloota dorgomaa sana fiduu hin dandeenyu. Maatiin immoo isa gochuudhaaf sadarkaa maatiitti badhaadhinni sun dhufuu danda'utu irra jiraata. Galiin isaa fooyya'uu qaba, investimentii xicca'uu qaba. Ijoollee isaa irratti dhangalaasuu jalqabuu danda'utu irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa barataa hundaaf kompiitara galchetuu jedhee hin danda'u. Maaliif baay'eedhaan barataa miiliyoona 11.6 barsiisaa baanee bara dhufu immoo miiliyoona 12.4 fi isaa oltu eeggama. Kun humna guddaadha. Waan akka salphaatti yaadamu miti. Garuu akkuma humna walootiin waan fagootti ilaalaa turre sana haala salphaa ta'een milkeessine badhaadhina maatii akka humnaatu gargaaramuu jalqabnee waan baay'ee immoo sadarkaa maatiitti hiikuu dandeenya. Oromiyaa misoomaan raasuu dandeenya. Raasuu dandeenya. Raasnee hiyyummaa, duubattafummaa mana godon irratti ijaarrate kan ofirraa bittinneessuu dandeenya. Dafqa keenya ofirraa dhiquu dandeenya. Isa gochuudhaaf wantoonni bajeta mootummaatiin hojjetaman, wantoonni tajaajila lammummaatiin hojjetan akkuma jiru ta'ee badhaadhina maatii irratti cimina addaatiin hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Badhaadhina maatii irratti immoo ciminaan hojjechuudhaaf tokkoon maatii keenya xiqqaati wantoota arfan tokko irratti qixaan hojjechuu danda'utu irra jiraata. Tokkoffaa fi inni duraa uummanni keenya waanta oomishu hunda baay'inaan qulqullinaan ariitiidhaan oomishuu qaba. Wanti inni oomishu baay'inaan qabu taanaan, wanti inni oomishu qulqullinaan qabu taanaan, wanti inni oomishu ariitiin qabu taanaan faayidaa tokko iyyuu qabu. Bunni inni oomishu kiiloon tokko sababa qulqullinaatiin kufuu danda'u irra hin jiraattu. Qamadiin inni oomishu baay'ina qabaachuu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba.
Saa horsiisoo ta'e baay'ina qabaachuu qaba, qulqullina qabaachuu qaba. Ariitiidhaan oomishamuu qaba. So oomishtiin oomishu sadarkaa kanatti dhufuu danda'u irra jiraata, sadarkaa maatiitti. Isa kana gochuudhaaf tekinooloojii fayyadamuu qaba. Isa kana gochuudhaaf ogummaa qixa ta'e qabaachuu qaba. So qulqullina ariitii baay'inaan oomishuu danda'utu jira. Tokkoffaan kana. Lammaffaan waan oomishu kun immoo gabaadhaaf oomishamuu qaba. Badhaadhinni maatii mirkanaa'uudhaaf. Nyaatee buluuf oduu hin taane gabaadhaaf, uummata gabaadhaaf oomishu ta'uu danda'utu irra jiraata. Galmi isaanii jalqabaa gabaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Gabaa biyya keessaa ta'u, gabaa biyya alaa ta'u, gabaadhaaf oomishuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Gaafa oomishni keenya gabaa keessa dhaabbachuu danda'edha nuyi addunyaa faana dorgomuu kan dandeenyu. Sadaffaan uummanni keenya qusatee investimantiitti ce'uu qaba. Qusachuu qaba. Investimantiitti ce'uu qaba. Yoo hin qusanne, yoo investimantiitti hin ceene maraan martoodhuma keessa jiraan. Mul'anni haasofnu kunis mul'ata bira darbuu hin danda'u. So tokkoon maatii jabaatee waan qulqullina baay'ina ariitiidhaan oomishe gabaadhaaf gabaa keessatti dhaabee dorgomee galii isaa argatee waan gabaa galii irratti argate gabaa irratti argate sanaan immoo dhaabbatee galii argate sanarraa qusatee investimentiitti ce'uu danda'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf amma kan sila ka'aa ture ruuza irratti mootummaan yeroo xiqqoodhaaf kan waan ittiin uummanni falafalu kan fiduuf qonnaan bulaa keenya boruu fiduu qaba, ofii falafaluu qaba. Waggaa arfan shanan irraa tiraaktara ajandaa ture. Amma garuu tiraaktara mootummaan isin dhiyeessaa gabaarraa isin bitata qonnaan bulaan keenya. Gabaa ceessisuu qabna jechaadha. Paampii rivolving fandiidhaan jalqabne amma kan nuyi dhiyeessinu olitti qonnaan bulaan gabaarraa onnaa argatu hin bitata. So qonnaan bulaan keenya qusatee investimentiitti yoo cehaa deeme rakkoolee sila kaasne sun qonnaan bulaa keenyaaf gabaa ta'u malee rakkoon ta'an. Fakkeenyaaf buunoo baddalleetti ruuzni oomishamee maashiniin ittiin falafalamu qonnaan bulaa investara ta'eef, intarpiranarii ta'eef gabaa ta'a malee rakkoo ba'aan ta'u. Shaayii dhaabuun keenya qonnaan bulaadhaaf agiroo piroosesingii keessa galee akka inni fayyadamu godha malee irratti deebi'ee ba'aan ta'u. So maraamartoo kanaan dura turre keessa kan nu baasu qusannaaf investimentiidha. Qusannaaf investimentiidhaan qonnaan bulaan keenya dhimmoota kanarratti bu'a qabeessan ta'u taanaan ce'umsa hunda galeessa ta'e fiduu hin dandeenyu. Hawaa ooluu dandeenya, fiduu hin dandeenyu. Mootummaanis investimentii xiqqoo gaggeessuu danda'a. Fakkeenyaaf shaayii haa fudhannu. Lafti shaayiif ta'u Oromiyaa keessa hektaara miiliyoona 1.2 oltu jira. Amma onaa qorannoon muraasni gaggeeffameen kan agarsiisu. Amma onaa garuu Itoophiyaa keessa shaayiin jiru hektaara 4,000 gadi. Amma shaayii nuyi biqiltuun shaayii nuyi qopheessine baranaaf bara dhufuun an dhaabbatu hektaara 30,000 uwwisuu danda'a. Garuu Oromiyaan hektaara 30,000 duun taane akkuma buna hektaara miiliyoonaan lakkaa'amu qabnu sana shaayii waggaa 3-4 keessatti miiliyoonaan lakkaa'utti ce'uu qabna. Isa gochuudhaaf garuu piroosesingii shaayii jalqabbiidhaaf qonnaan bulaa mootummaa fi abbaa qabeenyaatti wantoota adda addaa hojjechuun dirqama keenya hin goone isa sana. Qonnaan bulaan keenya ijaaramee garuu piroosesiingiitti ce'uu qaba. Abbaatti ta'uu qaba. Oomishee gabaa namootaaf kan uumu duun taane oomisha oomisha sanarraa gabaa isa dhumaa inni fayyadamuu danda'utu irra jiraata. Waldaadhaan ijaaramee haa ta'u dhuunfaadhaan. So investimentii qusannaaf investimentiin ce'umsa dinagdee keenya isa dhugaa fiduudhaaf meeshaa isa murteessaadha. Isa murteessaadha. Qabeenya dhugaa uummanni keenya akka horatu gochuudhaaf meeshaa isa murteessaadha. Dhugaatti qonni
qotamaa jiru kun hojiin hojjetamaa jiru kun bu'aa guutuu akka gochuudhaaf dhimma murteessaadha. Buna oomishnee daldalaa eegna taanaan baay'ee rakkisaadha. Daldalaanis nu barbaachisa, waldaaleenis nu barbaachisu, qonnaan bulaan bunicha oomisha garuu humna ittiin ekspoort godhu, humna ittiin dorgomu immoo lafarratti qabaachaa deemuun isarraa eegama jechaadha. Kana gaafa dhugoomsinedha wanti keessa jiru kun sadarkaa duubatti hin deemine irra geeraa jennee kan amantaadhaan dhaabbachuu dandeenyu, addunyaa faana dorgomuu dandeenya kan jechuu dandeenyu jechaadha. Arfaffaa fi inni dhumaa ammayyummaadha. Ammayyummaa jechuun aadaa ofii galtuu jechuu miti. Aadaa ofiitti deebi'uu, duudhaa ofiitiin jiraachuu. Namni immoo ogummaa qabaachuu, namni ammayyaa ta'e tokko ogummaa qabaachuu qaba. Ogummaa biyya ittiin dhiibnu qofa duun taane qonnaan bulaan tokko ogummaa adda addaa qabaachuu qaba. Konkolaataa soofuu qaba, tiraaktara soofuu qaba, maashinii sochoosuu qaba, ogummaa qabaachuu qaba. Uummanni biyya ogummaa hin qabaanne homaa ta'uu hin danda'u. Ogummaa nama nuyi qabnu hiyyummaa kana keessa kan nu jiraachistudha. Lafa dhiibnee waa ta'e goonee kan jiraannu kun hiriguudhaan nu ga'uu hin danda'u. So qonnaan bulaan keenya dhaloonni amma jiru kun ogummaadhaan kan ga'oome ta'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Ammayyummaa jechuun kan ogummaa qabaachuu jechuudha. Ammayyummaa jechuun malli jireenyaa keenya fooyya'uu. Baadiyyaan amma dildila muraasa hojjennee raajii fakkaatu kun qeeqee isaatti namni dildila ka sadarkaatti hojjetetu ceesisuu. Giddugaloonni baadiyyaa walitti dhufanii namni mana ammayyaa ta'e ijaarratee kan keessa jiraatu dhibee kan ofirraa ittisu. Sadarkaa sanitti ce'uu qaba manni keenya jechuudha. Tiraansformeeshinii guutuun raawwatamuu tura jiraata jechuudha. So kana yeroo goonedha humna badhaadhina maatiitti gargaaramaa jirraa kan jennu jechuudha. Karaa kana keessa galuu qaba humni badhaadhina maatii. Gaafa kana goone amma humna waloo fi bajeta mootummaa irratti dhimmoonni jalqabne kun jijjiirama dhugaa, humna dhugaa Oromiyaa keessatti uumuu kan danda'an. Oromiyaan dhugaatti misooma keessa jirti jechuu kan dandeenyu jechuudha. Oromiyaan dhugaatti ce'umsa keessa jirti jechuu kan dandeenyu jechuudha. Yookaan amma waanuma xixiqqoo jalqabne kanaan akka ce'umsa olaanaa gaggeeffamaa jirutti of laallataanan of sakaalaa jirra. Kufaatii hamaadhaaf of qopheessaa jirra. Aarsaa sila jenne sunis gatii dhabsiisaa jirra. Aarsaa sila jenne sana gatii dhabsiisaa jirra. Aarsaa moo gatii dhabsiisuun salphinaa oliiti. Maqaas qees banne. Maqaas qees akka hin banne humni badhaadhina maatii qixaan lafa qabachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kana yoo goone hiyyummaa yeroo gabaabaatti injifachuu dandeenya. Badhaadhina fiduu dandeenya. Shakkii tokko malee. Maaliif lafa qabna nuyi? Bishaan qabna. Haala qilleensaa mijataa ta'e qabna. Biyya eebbifamaa qabna. Oromiyaa keessatti wanti hin taane hin jiru. Turizimiidhaan, qonnaan, industiriidhaan, albuudaan, ijoollee barsiisaa jiru kanaan immoo dijitaalaan raajii hojjechuu dandeenya. Isa gochuudhaaf garuu dhimmi badhaadhina maatii xiyyeeffannoo olaanaa argachuu danda'utu irra jiraata. So dhimmi amma sila waa'ee qusannaa ka'aa ture jalqabbiidha. Qusannaan gaggeeffamaa hin jiru. Ogummaa irratti rakkoo guddaa jira. Investimentii irratti rakkoo guddaa jira. Gabaadhaaf oomishuu dorgomaa ta'uu irratti rakkoo guddaa jira. Ekspoortii keessatti dorgomaa gochuu irratti oomisha qonnaa keenya rakkoo guddaa jira. Bunni nuyi akka waliigalaatti oomishnuu fi gabaa giddu galeessaatiif dhiyeessinee doolaarri finnu baay'ee walirraa fagoodha. Kana karaa sirreessuun jabaannee hojjechuun wanti hojjennu qulqullina akka qabaatu gochuun wanti hojjennu baay'ina akka qabaatu gochuun wanti hojjennu immoo ariitiidhaan
dubbii hunda xumuraa deemuun kallattii hojii keenyaa ta'ee cimee itti fufuu danda'u tura jiraata. Humna waloo irratti hojiiwwan jalqabne mana murtii aadaa ta'u, buusaa gonofaa ta'u, gaachana sirnaa ta'u, tajaajila lammummaa ta'u sadarkaa hundatti cimee itti fufuu danda'u tura jiraata. Sadarkaa hundatti cimee itti fufuu danda'u tura jiraata. Bajata mootummaa guddisuu galii keenya hundee isaa bal'isuu irratti xiyyeeffannoo hojjechuu qabna. Saaphana galii keenya bal'isuu, taaks beezii keenya bal'isuu irratti hojjechuu qabna. Ammas GDP naannoo keenyaa fi galii naannoo keenyaa wal bira qabnee yoo ilaallu galiin keenya homaa hiikoon qabu. Baay'ee xiqqaadha. Diinagdee Oromiyaa keessatti socho'aa jiru akka waliigalaattiif galiin isarraa maddisaa jiru xiqqaadha. So namni keenya galii misooma walootiif akka kaffalaa jiru hubatee jijjiirama guddaa dhufaa jira garuu kanarratti cimsee itti fufuu qaba. Namni hundumtuu galii kaffaluu qaba. Qonnaan bulaan horsee bulaan namni martuu galii kaffaluu qaba. Galiin kaffalamu sunoo misooma uummataatiif ooluu qaba. Galiin kaffalamu sunoo rakkoo bu'uura misooma uummata keenyaa jijjiiruudhaaf ooluu qaba. Caasaa mootummaa rakkoo keessaa baasuudhaaf ooluu danda'u tura jiraata. Uummata keenyatti ba'aa ta'uuf oduun ta'an humna akka ta'u caasaa mootummaa gochuu danda'u tura jiraata jechuudha. So dhimma galii guddisuu irratti hojii jalqabne bara kana haala adda ta'een sadarkaa hundatti cimsinee hojjechuu uummanni keenyas qonnaan bulaan horsee bulaan jiraataan magaalaa daldalaan keenya abbootiin qabeenyaa keenya hundumtuu xiyyeeffatanii waan hojjetanirraa waan mootummaadhaaf kaffalamuu qabu hunda kaffaluu waan waliitiif kaffalaa akka jiran waan waliitiif ce'umsa fidaa akka jiran hubatanii isaaf oolchuu danda'u tura jiraata jechuudha. So galiin dhimma murteessaadha. Galii dhufe sana immoo akkan sila kaase misooma walootiif misooma ce'umsa hunda galeessa fiduuf inisheetivoota keenya milkeessuudhaaf wanta aarsaatti kaffalaa jiru kana dhugoomsuudhaaf itti gargaaramuun hunda keenyarraa eeggama jechaadha. Kana afaan ol qabatee dhimmi tajaajilaa fi bulchiinsa gaariitti ce'uu kiyyaan dura dhimmoota bu'uura misoomaa irratti gaaffileen ka'an kan mootummaa federaalaa afaan hojjetamaa jiru waliin qindoofnee hojjechaa jira. Tokko tokko nageenyatu sakaalee, tokko tokko rakkoo kontiraaktaraati, tokko tokko immoo rakkoo keenya. Daangaa kabachiisuu irratti manni murtii namni dhuunfaan irra deddeebi'ee piroojeekticharraatiif qarshii ramadamee olitti beenyaan iddootti kafalamee jira. Kana sirreessuun kan keenya badii keenya kun. Daangaa kabachiisuu irratti hojjechuu danda'u dura jiraata. Misooma barbaanne daangaan kabajamuu qaba. Wal gargaaree uummanni keenya. Rakkoo kontiraaktaraa iddoo ta'etti immoo qorannee sirreessaa deemuu danda'utu dura jiraata. Jiru kontiraaktaroonni tokko tokko badii hedduu kan hojjetan. Dhimma nageenya jala dhokatanii miidhaa guddaa uummata keenya irraa warra ga'anitu jiru. Sun sirrachuu danda'utu dura jiraata. Kan dhimmoota instituushinoota federaalaa tokko tokko faana ol qabatus irratti hojjetamaa jira. Daandii irratti, ibsaa irratti hojjetamaa jira. Teelekoomii irratti hojjetamaa jira. Kana cimsinee itti fufna. Gaaffiin sin kaastan garuu sirriidha. Cimsinee itti deemne jechaadha. Akka naannootis bu'uuraalee misoomaa irratti wantoota jalqabne cimsee kan itti deemnu sirreessinu ta'uusaa hubachiisuun barbaada. Kana alatti kan dhagaa bu'uuraa jettan mootummaan jijjiiramaa dhagaa bu'uuraa kaa'een beeku. Namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee yoo jiraate immoo sinii erginaa dugda isaa irratti fe'amee akka ol deebi'u goone jechaadha. Namni ittiin ulfina argachuudhaaf uummata biratti uummata sobee kijibee deebi'uudhaaf namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee jiraanna mootummaa jijjiiramaa kana keessatti itti gaafatama. Itti gaafatama. Nuyi dhagaa bu'uuraan keenya hojii jalqabsina malee dhagaa bu'uuraan keenya. Kanaaf waa'ee dhagaa bu'uuraa kanuman jedha. Dhagaa bu'uuraa namaa immoo funaani jettanii nan cinqinaa. Kan ispoortii faana ol qabatee isteedeemii jettanii namni hundi isteedeemii kaasaa jirtan isteedeemiin hin barbaachisa. Har'aatti garuu kan nu barbaachisu magaalli hundumtuu lafa hektaara tokko godhee dargaggootaaf mandaratti haa qopheessu. Isteedeemiin magaalaa tokkotti hoo ijaarame nama meeqa keessatti taphata? Dargaggeessa meeqa jira magaalaa tokko keessa? Mootummaan keenya waggaa 3 arfan dhufu isteedeemiin hojjetu. Ifatta isinitti himu. Isteedeemii amma hojjennu jallisii hojjennu. Riqaa hojjennu. Hospitaala hojjennu. Garuu isteedeemiin hin barbaachisu jechuu miti. Isteedeemii irratti hojjechaa deemuun hunda jiraata. Hundaa ol garuu isteedeemii caala kan barbaachisu magaalota keessatti lafa shanashanamee badii adda addaatiif oolu kanarraa gandatti ijoolleen kan irratti taphattu lafti qophaa'uu qaba. Lafti banaan jiraachuu qaba.
Iddoo tokko tokkotti koo ijoolleen daandiirratti taphatti. Maaliif lafti banaan hin jiru mandara keessa? Kana warri misooma magaalaa fi biiroon dargaggoo fi ispoortii sagantii isaanii irratti hojjechuu qabu jechaadha. Kanaaf kara fuulduraa innaa humni horannee isteediyeemiin innaa nu barbaachisetti galla jechaadha. Ammaaf garuu iddoon datti akka faashinii hin taane kaasuudhaaf. Isteediyeemonni jiran iddoo tokko tokkotti akkanumatti qullaa ciisaa oolu. Isteediyeemii jechuun immoo investimentii xiqqaa miti. Kan akka hubatamuufi. Dhimma guddina caasaa faana maal wal qabatee ka'e mootummaan keenya xiyyeeffannoo isaa gandarratti. Guddina magaalaa waggoottan dhufan hin kenninu. Barreen gaddaa kennine irraa magaalaa baay'ee guddifnee sirreessine. Guyyuma guyyaadhaan caasaa kantiibaa fooyyessuun mindaa namaa sirreessuun nu barbaachisu. Kanaaf caalmatti kan xiyyeeffatamuu qabu magaalomuu irratti. Malee mindaa kantiibaa fooyyessuu irratti miti. Kanatiin xiyyeeffannoo keenya ta'uu kan irra jiraatu. Isa waggaa darbe istiraatejikaalii yaadnee dhimmoota tarsiimoo ta'an lafa teessumaa keenya giddugaleessa godhannee humna amma qabnu giddugaleessa godhannee magaalomuu irratti hojii hojjechuu qabnu giddugaleessa godhannee dhimmoonni murteessoo ta'an murteeffamanii jiru. Kana guyyaa guyyaadhaan caasaa bal'isaa olloo ta'e rakkoo dhufa. Kallattiin keenya bara 2017 deeggarsa kabajamaa caffee kanas kan irratti barbaannu mootummaa gandaa cimsuudha. Kara fuulduraa mootummaa godinaa fi mootummaa aanaa xiqqoo humna isaanii gadi buusaa mootummaa gandaa cimsuu irratti xiyyeeffadha. Uummata keenyatti dhiyaachuu waan qabnuuf. Uummanni keenya gandarra waan jiruuf. Magaalattis haa ta'u baadiyyaatti ganda kan cimuun irra jiraatu jechaadha. So toorri xiyyeeffannoo mootummaa naannoo keenyaa ganda. Kun akka sirriitti ilaallamu kabajamaa caffeen kunis sadarkaadhaan akka nu deeggaru uummanni bal'aanis kanarratti qixaan akka hirmaatu hoggansi siyaasaa siivil sarvaantiin keenyas kanarratti xiyyeeffannoo olaanaa akka kennu asumaan waamicha godheessuun barbaada. Sababni isaa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 50-60 ta'u ganda keessa jira. Garuu ganda keessa immoo mootummaan hin jiru. Kun hiikamuu qaba jechaadha. Kana hiikuun dhimma tarsiimaa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaa malee kantiibaa 10 fi 20 dabaluudhaan rakkoon uummata Oromoo bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Yookaan immoo godina dabaluudhaan rakkoon uummata keenyaa bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Kanaaf caasaa mataa irratti dhiitessoo hin taane caasicha uummatatti gadi buusuu irratti aangoo jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti humna jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'uu isaa kaasuudhumaafi. Kan tajaajila faana ol qabatee jiru danqaa fi rakkoo guddaa mootummaa keenyatti. Maaliif sirnoota darban irratti mootummaan uummata irratti ijaarame uummata keenya to'achuudhaaf. Amalli mootummaa keenyaa uummata to'achuu uummata rakkisuudha. Amalli mootummaa biyya kanaa. Amala kana jijjiirree mootummaa uummata tajaajilu goonaa jechaa jirra. Kanaaf mootummaa uummata tajaajilu gochuudhaaf akkanumatti halkan tokkoon kaanee kan tajaajilaa goonuu miti jechaadha. Yookaan miidiyaan kaampeenii waan gaggeesseef OBN caa irratti kantiibaa tokko fidee waan dafqisiiseef. Dafqisiisuu qaba. Garuu waan inni qofti dafqisiiseef isa jala dhokannee deemuu hin dandeenyu jechaadha. Warra dafqisiistan baga dafqisiistanii isin hin jennu. Garuu immoo ga'umsi fi amalli mootummaa keenyaa bu'uuraan jijjiiramuu danda'utu irra jiraata. Mootummaa tajaajila kennuu fi mootummaa dhimmoota mul'ata sila kaafne sana si'oomsee milkeessu ta'uu danda'utu irra jiraata. Amma hooggantoota tokko tokko miidiyaa irraa badan biirottis deebi'uun qaban achumaan baduu qabu.
Garuu sagantaa akkasii qofa waan hojjenneef achi jala dhukannee daddaaquun hin danda'amu jechuudha. Hojjetaa fi hooggansa siivil sarvaantii fi hooggansa keenya biratti jijjiiramni amalaa dhufuu danda'u irra jiraata. Amalli keenya hundi jijjiiramuu qaba. Tokkoffaan kan amala to'achuurraa amala si'oomsutti, amala danquurraa amala hangomsutti, amala nama rakkisuurraa nama gowwoomsutti, nama tumna orutti, mul'ata waloo milkeessutti, qonnaan bulaan tokko milkaa'e, jiraataan magaalaa tokko milkaa'e, nuti milkaa'ee jedhee yaadutti ce'uu danda'u irra jiraata. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Iddoo tokko tokkotti amma sirna kaleessaa baarra malee kan namni jiru fitaraarii baaraan baraas qanyaazmaachidha matumti isaayyuu. Amaluma jaraa qaba malee amala mootummaa intarpirinarii hin qabu. Coomni isaayyuu keessa hin jiru. Warra akkasii hooggansa mootummaa badhaadhinaa ta'uu hin danda'an. Hooggansa mootummaa jijjiiramaa ta'uu hin danda'an. Siivil sarvaantiin nama dararuudhaan, nama cinquudhaan, nama rakkisuudhaan jiraatus siivil sarvaantii keenya ta'uu hin danda'u. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Amala kana amma injifanne kan badhaadhina finnu. Amala kana yoon injifanne amalli kun yoon sirranne abadan badhaadhinni milkeessuu dandeenyu hin jiraatu. Kanaafuu amala kanarratti qixaan hojjetamuu danda'u irra jiraata. Tokkoffaan kana. Lammaffaan hojimaata keenya ammayyeessuudha. Teknooloojiin fayyadamuudha. E-governance fiduudha. Amma kaadaastara lafaa irratti biiroon lafaa magaalonni hojiin jalqabdan hojii gaariidha. Baadiyyaa irratti hojiin jalqabame gaariidha garuu dafnee xumuruu qabna kaadaastara. Keessattuu bara 2017 baay'ee isaa xumurree keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata. Lafa yoo bulchine rakkoo walakkaadhaa olii hiikne. Guututti hin hiiknu walakkaadhaa olii garuu hiikuu dandeenya. So ammayyoomsuu irratti lafa irrattis haa ta'u wantoota biroo irratti dijitaalaan tuttuqqaa namaarraa bilisa gochuu kanatti ceesuu qabna. Amma kan xaa'oon bittaan xaa'oo dijitaalaan ta'uu isaa nu miidhara dhugaadha. Garuu nu rakkoo baay'ee hiike birriin biiliyoona 9.6 sila waggoottan darban qisaasame deebi'a kanan jedhe kana qonnaan bulaa bira binti kan ture caasaa keenyaa fi warra waldaa hojii gamtaa maal kanatu ittiin daldalaa ba'e. Amma mormi hudhamee jennaan kaffalan. So digitalize gochuun waan baay'ee hiika. Galii keenya digitalize gochuu qabna. Teknooloojiitti fayyadamuu qabna. So teknooloojii irratti hojjechuun dhimma murteessaadha. Lammaffaan kan xiyyeeffannoo argachuu qabu isa. Sadaffaan hojimaatota sakaallaa ta'an ciccirree sirreessuu qabna. Hojimaatota biyya kana faana dhalatanii jiraataa jiranitu jira. Tuttuquu sirreessuun sana jeeqnee karaatti galchuun hin barbaachisu jechuudha. Arfaffaan sirna itti gaafatamummaa diriirsuudhaan hanna kukkutuun hin barbaachisu. Amma kaadaastarri lafaa akka milkoofne ogeessi fi hooggansi irratti cicheen hojjenne hin jiru. Maaliif? Hanna hambisa waan ta'eef. Gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraa fi mitikko. Hannaaf waan tokko iyyuu hin jiru. Kan namni walirratti ijaaramaa wal jeeqaa oolu hannaaf. Hannichi immoo hin sifaa'uuf ikkoo hin beekne walumaan beekne. Yookaan sukkaara nyaata, yookaan soogidda nyaata, yookaan waan ta'e nyaata. Hin beekamu. Garuu hanna qixaan irratti qabsoofnu taanaan aarsaa jaalleewwanii keenya kana karaatti hambifna. Abbaa fi ilmatti itti wareegame. Obbolaa lakkuutti itti wareegame sirna kana. Karra maatii baay'ee cufamee karri nuuf saaqame. Warra kana karaatti gatanii hataa oolanii jira. Kaansarii. Sirnoota kanaan dura turanis biyya kana keessatti akka sassakaalamanii karaatti hafan akka har'a salphinaaf oolan kan isaan taasisan. Karri namaa nuuf jedhee kan cufameef aarsaadhaan kan nuyi dhaabbanneef ifa baasuufi
malee garaa keenya hin guunneef miti. Nama dhuunfaatti hin kabajuufi miti. So hanna injifachuu danda'utu irra jiraata. Sana waan taane tajaajila sirratu hin jiru. Maaliif tajaajila danquu keessaa annichi kan jiru? Akkamitti dhiiga kana hunda ololaafnee aarsaa kana hunda kaffallee sirna jaarrerraa ummata keenyatti gammachiisootu qabnu akkamitti namni deebi'ee kana qorqee jiraata, foonsaa nyaata. Hanna injifachuu qabna. Tajaajilli si oomu taanaan naachuraalii hannatu jiraa jechuudha. Rakkoo tajaajilaa jira jechuun koo waan biraa hiikoo biraan qabu bara. Rakkoo tajaajilaa jira jechuun hannatu jiraa jechuudha. Hannatu tajaajilamaa jira jechuudha. Uummanni tajaajilamaa jiru taanaan hannatu tajaajilamaa jira. Kanaaf hooggansa raawwata sadarkaadhaan jiru dhiigni jaalleewwan keenya boqonnaan dhorkuu danda'u ture jiraata. Na amanaa immoo dhiigni kun hin farada. Tokko tokko kan amantaadhaaf wabii ta'e itti fakkaata, gosaaf wabii hin fakkeessa. Hanna isaatiif, hanna isheetiif. Kan kaadaastara sakaalaa, kaadaastara iddoo tokko tokkotti kompiitara achiisisaa ture hooggansi keenya. Ibidda faatti kaa. Maaliif hannaaf? Utuu immoo garaasaa iyyuu koo garaa sadi godheef hannichi waa gaariidha. Morma isaa lama godheef gaariidha. Kanaaf tajaajila irratti jijjiirama fiduudhaaf anna irratti keessattuu qabsoo farra malaamaltummaa irratti jalqabne cimsinee itti fudhuu danda'u nurra jiraata. Namni lubbuu yoo kenne sirna kanaaf qabsoo uummata kanaatiif akkamitti warri biiroo keessa teenyee hojjennu murteessinu akkamitti ofirraa hafnee kaayyoodhaaf dhaabbachuu dadhabna akkamitti nuyi namaa miti miira hin qabnu sammuu hin qabnu seexaan qabnu aadaa duudhaan qabnu maalin nuyi maalin akkamitti sirna abbaa fi ilmitti wareegame nuyi nyaanna teenye akkamitti sirna akaakilee fi abaabileen keenya salphatee namaa gadi ta'ee fide hannati jijjiirra. Kana tokkoon tokkoon namaa of gaafachuu qaba. Of gaafachuu qaba. Kana irratti ce'umsa ofinne tajaajila irratti ce'umsa finne. Tajaajila irratti ce'umsa ofinne badhaadhina irratti ce'umsa finne. Fakkii tokko malee. Tajaajilli sakaalamee badhaadhinni dhufuu danda'u hin jiru. Tajaajilli hidhamee jijjiiramni dhufuu danda'u hin jiru. Kanaaf isa kana bu'uura irraa sirreessuudhaaf tajaajila irratti sirriitti hojjechuu, bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaaf sirriitti hojjechuu sana yoo goone dhimmi sila kaasaa tuttan piroojeektii irratti haa ta'u, qaala'insa jireenya irratti haa ta'u, carraa hojii uumuu irratti haa ta'u, gabaa sirreessuu irratti haa ta'u, galii keenya fooyyessuu irratti haa ta'u, gumii tiraansfoormeeshinii barnoota hojiitti hiiknee qulqullina barnootaa fooyyessuu haa ta'u hunda irrattuu hin hiikkata jechaadha. Hundumtuu isaan hidhamee jira waan ta'eef. Rakkooleen amma nuyi hiikamuu qaba jennu sun deemee hooggansummaa fi tajaajila manneen hojii mootummaa keessatti kennamaniin barsiisaa haa ta'u, hakimaa haa ta'u, nama galii sassaabu haa ta'u, kan konistiraakshanii eeyyama kennu haa ta'u, investimentii kan kennu haa ta'u, lafa kan dhiyeessu haa ta'u, sanuma faana wal xaxamee jira jechaadha. Achi keessa jira. Kanaaf kanarratti jijjiirama fiduudhaaf namni martuu kallattii maraan harka wal qabatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Kana yoo goone sila ce'umsa hin finna jenne sana dhugaatti lafa qabsiisuu dandeenya jechaadha. Jijjiirama jiru sana lafa qabsiisuu dandeenya. Akka waliigalaatti bara 2017 hojiiwwan 2016 fi isaan duras jalqabne wantoota milkaa'aa dhufan sirriitti lafa qabsiisuu fi ga'umsa toru wantoota immoo ammas qaawwa qaban rakkoo ta'an bu'uurarraa sirreessuudhaan qabsoo keenya sirriitti finiinsuudhaan jijjiirama olaanaa hin finna jennee tamannaa joottan sadan darbee guutuu qophiin godhamaa ture raawwataa qopheessu karoora amma nama dhuunfaatti qopheessu bara 2017 irratti hojjetamaa ture amma raawwii keessa galee jirra jechaadha. Raawwii keessa erga galee guyyaan 14
lakkaa'ameera. Yeroo hafu keessattis raawwii keenyatti cimsina jechaadha. Cimsina miseensi caffees kabajamaa miseensi caffees sadarkaadhaan to'annaa isaa yoo cimse galtee isaa yoo kenne qabsoo yoo finiinsine bara 2017 bara caalmatti milkii bara nagaa bara piroojeektoonni hundi qabanne jalqabni hundi itti xumuru bara galiin keenya sadarkaa barbaadnutti guddatu bara bajanni keenya caalmatti dabalu bara qaala'insi jireenyaa sirriitti salphatu bara ekspoortiin keenya dabalu bara qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya jiraataan magaalaa keenya badhaadhina maatii irratti tarkaaffii addaa keessa galu akka ta'uuf hundi keenya iyyuu jabaannee akka hojjennuu fi imaanaa qabsaa'ota keenyaa nu bira aarsaa ta'anii qabannee jabaannee akka hojjennu kabaja olaanaadhaan gaafadhaa. Gabaasa kiyyas kabajamaa caffeen kun 2017 akka naa mirkaneessu kallattii karoora bara 2017 akka kan qaama raawwachiisaa naaf mirkaneessee bara hojii 2017 bara addaa goonee itti gargaaramuudhaan coomsa olaanaa fiduudhaaf keessattuu bara 5 akka waggaa 25 jennee kan qabanne san irratti dhimmoota tokko irratti dhugaan akka waggaa 25 hojjenneerra. Dhimmoonni tokko immoo akka waggaa tokkotti hin hojjenne waggoottan 3 darban. Kufaatii guddaatu irra jira jechaadha.